hattuu kan irratti fiddan kana kanuma dhaabuuf akkas gootan malee waan sirballee walii galtaniiti. Even mircaa booda Dr. Asili lumutiin dhufaa jira yaa jaalattani achuma deemaa jirra maaltu nu jarjarsu lumutiin dhufaa argitu miti amma bakka kanuma. Alaabaan jijjiirama mircaa booda. Asli. Alaabaan jijjiirama. That's where we going. Qaxxaamuraatiin qaba. Qabsooni warra shawaa qofa laallatti nuti warra shawaa jette. Bakka tana mee ibsa godhi. Maaltu warra shawaa taatimu? What? Jenne lakki. Lakki haasawa keessatti yoon dhageeffatin hin beeku. Duratti moo uleedhaan yaa warra shawaa uleedhaan beekamu uleedhaan jara garafna. Ani waa'ee akka kee gandummaan qabu gandummaan qabu dhibee warra akkasii kaanserii qabdu dhibee maachuu. Lakki suman gaafadhe siin gaafadhe. Ani isa duwwaa dhageesse anan jedhe kana keessa isa duwwaa dhageesse. Ani siif deemuuf miti ani dhufenne. Shawaa uleedhaan garafna warra shawaa. Uleedhaan garafna warra shawaa. Uleedhaan nama diina garafna. How about that? Warra shawaa jedhe demo Abdiisaa warra shawaa jedhe Abdiisaa agaan jedhe waaqoo guutuun jedhe dhaggeeffatu warra shawaa jedhe waaqoo mormitu irraa yeroo paartii mootummaa deeggaruu irraa akkasitti taappellaa keessan beeknee gaafii gaafatan. Ani warra qawwee asli warra shawaa jedhen ulee shimalli shawaa iyyuu shimalli shawaa makaa nama dhuufti taansee immoo iyyuu. Amma asitti ka barbaadu warra mootummaa deeggaruu fi warra mootummaa Abdiisaa agaan shawaa miti for your information Abdiisaa agaan deeggaruu miti asli. Nuti warra kanaa ilmaan akkanaa maarree jette akka waan qabsoon achi qofa jirtu xiqqishoo bakka sanan sirreessitu. Jette bar ilmaan jaarraa abbaa gadaatiin ilmaan taatee jette. Hin jenne iyyuu baga hon jedhemmo baga hon jedhemmo. Hin jenne iyyuu. Qabsoon akka faaletan ka kun rakkoon Oromoo kana walitti dhukaasuuf deemu si gaafachuu fedheeti ofan. Caaltuyyee ati yaada keetii irratti deembireetuuti yaaduma keessa. I know kanaafuu የመሬቱ ያለ የእንትኑ ተጣጣ ጅራ namoota nuti waggaa torban beekne as gadi ba'anii የምጣዱ ያለ የእንቀቡ ተንጣጣ ነው። No የመሬቱ ያለ የምጣዱ ያለ የመሬቱ ተንጣጣ የእንቀቡ ነው የምጣዱ ሰፌድ ችግር የለም እንቀብ ማለት ሰፌድ ነው። አልቱዬ ወያኔ ወንዶች ላይ ጫራን ከጫቱ ፊታዱ ጫቱ ደቂቃ ለማስያፈ ደቂቃ ቶካ ከበጃ መሌ ያደሲክ Wanti kabaja guddaa qabnaa fi caaltuu gaafa wayyaanee nutti tantalattalsan atoo aggaatmooshaan tantaltalooብን ነበር አጋጥሞሽ ነበር ያ ነገር እኔ አንጠልጣይ ነኝ እንጂ ተንጠልጣይ አይደለሁም እኔ ኦሮሞ ነኝ እኔ የሸዋ ኦሮሞ ነኝ ማንም አያንጠለጥልብኝም እኒሂው ፈኬስተኒ ስንጥሩፌ ዳዋን ሶዳን እንጅሩ ዱጋ ጅራቹudhaaf har'a kaatanii hennaa abiyyi jarhiisisee faannoon biyya eega maali jedhe wajjin dalagu homaa miti gaafa Jawaar immoo bakka dhaabate yookiin immoo Oromoon nama biraa wajjin ijaarame rakkinadha gaafa inni dhaqee Eertiraa dhaqee fidee Oromoos zarafsisee waan godhu waa biraati kanaafuu ammoo my whole point is koo dhumarratti nan dubbachuu barbaadu eega namichi kun labsee eega biyya sodaachisee qabaatee hidha maaliif biyya bushaa jirtu malee namichi ajandaa nu ta'uun qabu. Teedii Afroon homaa gochuu hin danda'u inni hin sirba hojiin isaa his artist entertain godha han barbaadu immoo sirba warra inni immoo warra isaatiif sirbaan jiru inni guraageedha iyyuu innaa calqabu he's not even amaara miti namichi bakka o'etti warra bulee nyaata isaa nama nyaachuu beekudha. That's what he's doing. I don't blame him. Haa ta'u immoo eega Oromoodhaa hojjettanii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu isinitti waan hundusti meeyyuu nama tokkoon Oromoodhaa tumsu. Maddi isaanii hin jiru natti maami. Daani'el Kibret jibba Oromootiin nama maraate. Nama barate biyyeessuun keessa hin jiru ani Birhaanuu Naggaan intini ta'e. Har'a Jawaar faa Baqqalee Garbaan faa. Anchi tagaaroo ni shiba qashar tagaaroo. Kaayee danda'an faa maarree biyya gootaati. Illu dubbaddu illu keenya dubbaddu. Anchi tagaaroo kono shinna kishala bada minu mag tagaaroo. Kanaatu qamisin libas baby. Lirga you feeling. Okay amma tagaaroo carraan ka tagaaruuti. ትንሿ ልጅ ልርገር ቀምሷን ገርፋለሁ ቀምሳው ከነ ከይቅርታ ሁሉም ሰግሻል ቀምሳያ ከዳባ ቃይ ቅርታ አድርጉ ሚውት ሁሉ ቀጥለስ ሁሉ ናዱ አስሊ አባካ ማይክ ተበደማል አስሊ መቀበለሱና አበቹ ቀባ ወር ሶዳተኒ ዋይዘሪ ኮንም ነጋፈቷን ኦሮሞ ነቤካ አኒስ አነከ ኬምቲ ዶከቴስና ሰው አስዌር ጋር ወላሂ እኔ በደንብ አግሻለሁ አንቺ ተጋረሙ ሙጫጥ ነው ኮነ ነቤክተምት መቃንኮ ዩትራስ ዱጋ ሌላ ቦታ ምን ታውቃለህ አንቺ ተጋረሙ በጣም ታቀኛለህ በቃ መጨራ ነው ማደበርታ ወደ ወር አስሊ ዋንተ ከነዳ አበቹ ቀባ አንተ ተራጽላኛ መሸወድ አይችልም እንደ ኦሮሞ አንተ ኦሮሞ ሆነ Baga bayi sih kamaci. Gede, ira tayo dura kami sih. Apa kamu nurami tunggu nari asli?
amma kana nu goota jechuun bar Tigreen afaan Oromoo barte Tigreen afaan Oromoo barte tagaaru Tigreen afaan Oromoo barte maaf sun wajjin kana barrakkoon Oromoo wal dandeetti orma dandeetti amma rakkoon teessan tana yoo yaada mormi yaa kee arraba inni qabdan yaada morma miciyyoonni ibsatte shawaa faarsuun Oromoo guutuu faarsuudha sigale hay wallagga faarsuun Oromoo guutuu faarsu arsii faarsuun Oromoo guutuu faarsuudha malee nuti gandummaa wanni jabu laal kaabutta ambikkasan hin jiru Tigreen dabaree kiyyataafu wasli isin shawadini isin naman beeytan kaabutta ram miidiyaa gubbaan jirani Tigree wanni jaamu hin jirtu jijjiirama tagaaruudha obboleessoo xillaadhaan hin beekani jijjiirama irra dhufe kana bargin cirraa ka'eeti waraqaa dhaloota isii qabda ragaa isa haasaa akkasii dhiisa nama kabajuu haa barannu asli tagaaroo fe'eluu wanni yaada ibsatu bakka hin jirtanitti eenyu ol caaltuun hin beekan gatii kafaltii amaara dura dhaabbateeti kasasamtee antigreef kabajaan qaba obboleessi kiyya antigreef kabajaan qaba amaaraaf kabajaan qaba saba hundaafuu kabajaan qaba garuu Ameerikaan siifna jedhanii ijoollee galatoon የቤቱን ህግ አክብሩ namni lamaataa dilee taatu ergaa isin jalaa fudhatee haa tokkummaa ofii itichuu himala naa isirratti wal arrabsanii miti nama kana hunda irratti akkam namni kuma qo'eeratti mootummaa deeggar warri mootummaa mormu wal arrabsan አሁን በወንበር ዙሪያ የተወያየን ነው ሲኒጋሌ በከዲዮ kana marroo fa biyyifaadha qansan maali maqaan isii ka'ab Tanzania jirtan amma Tanzania jirtanii ani Oromoo miti chaayina waliin mari'adha waa irra wal qabdan thank you asli wannin haqa walii dhoysuun gaarii miti caaltuun dhugaa dubbachuudhaaf nama amaara dura dhaabbatee miciyyoon tun kophaa isii namni hundi ni beeka asii kunoo diippoorti goosisuudhaaf waan hin godhin hin qaban sii galee soo nama akka gatii kafalee gattiqqeessanii har'a gartee kushaasha viidiyooti jecha seenaa namarra deemuun gaarii miti Tigree yoo taate abbaa feete yoo taate haga gartee saba Itoophiyaa taatetti waliin mari'achuuf mirga qabnaa jechuudha. So amma eenyu carraan kiyya moo eenyu carraan kiyya tagaaro achi elu ayye galatooma hundi keessanuu shinnigaa fi caaltuun dhugaan mana keessan haa bulu. Namoota kaawwanis dhugaa waan mana keessan ati warra mootummaa deeggarma warra mormu ani warra mootummaa mormu mootummaa mormu duwwaa osoo hin taane mootummaanuu hin jira jedheetiin inni ittiin amanuun akka mataa kiyyaatti Itoophiyaa keessa ekeratu bulchaa jira jedheetiin inni amana. Arrabni ta'u yaada bichaata narrabsu tokkoffaa kara sirba teediitti yoo kan deemnu ta'ee sirbi teedii akkamitti yeroo kana keessa bahuu danda'ee kan jedhuuf lammaffaa immoo sirbi teedii akkamitti akkana viraal ta'uu danda'e waan jedhu wal qabatudha. Tokkoffaa warra mootummaatu beeksisa labsii dabarsuufi ture sirba teedii kanaaf akka sabaaf sablammoonni Itoophiyaa hundi qophiidhaan eegganii jechuudha. Sirbi dhorkamee jira maxxanfamuu maali jedhaniitiin. Lammaffaa immoo maaliif sirbi yeroo ammaa kanatti bahee kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e sirbi yeroo ammaa kanatti wanni baheef gochoota suukaneessaa Oromiyaa keessatti deemaa jiran kana bulchiinsi magaalaa hedduu kan keessatti hirmaatan kana durriyyee magaalaa keessatti hidhannoo itti godhanii ilmaan Oromoo dararaa jirtu kana keessatti qaamni mootummaa heddumminaan waan argameef wanta kana dhoksuudhaaf wanti akkanaa kuni baasanii kan fidanii fi jechuu. Lammaffaa immoo teediin biyya keessa taa'ee mootummaa inqiiqaa wanni jedhu soba mootummaadhaan walii galteedhaan mootummaan nama ekeraa qeeqa'uu hin ajjeese Haacaaluu Hundeessaa maaliif waa'ee Minilikii dubbatta jedheetiin isa bira taa'ee nama lubbuun jiru isa qeequu dhiisii jechuudha. Teedii Afroo naashinaal gaardiidhaan eeggama Finfinnee keessa taa'ee jechuudha. Kana maaliif godha mootummaan osoo Teedii Afroo kan mormuu ta'e gochoota akkanaa kana mootummaan kana wanni godheef sirbi kun ammoo itti yaadamee maaliif hojjetame wanni kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e sirbi kun wanni itti hojjetameef yookaan wantoota saba waliif buusanillee keessa jiraachuu waan danda'uuf yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaa kanarrattis ta'e lafarrattis ta'e sabaaf sablammoonni akka duraanii jechoota jibbiinsaa walirratti duuluu biyya keessatti wal ajjeesuun
dhiphataa dhufaa jira salphataa dhufaa jira akka duraarraa maaliifi duraan qaama tokko ajjeesee Oromoo ajjeesee Amaaras ajjeesaa jira Amaara ajjeesee Tigrees ajjeesaa jira mootummaan jedhee itti himee sabni akkasii wal ficcisiisaa ture san sabni hunduu kana argee mootummaan gocha akkana akka hojjetaa jiru waan hubachuu jiruuf dubbii san owwisuuf nageenya sabaaf sablamoota waan hin barbaanneef nama walitti buusuuf gocha kana dalagee jechuu mootummaan itti yaadee Teedii Afrootiin walii galee. Kanaammoo albumni guutuun akkamitti viidiyoon kabayaa ture guyyaa lama sadii guyyaa sadii keessatti albumni bahee gadhiifame. Mootummaan biyya kan bulchuu jiru bar waggaa 8. Mootummaan biyya kan bulchuu jiru waggaa 8 olii bar. Yeroo inni itti gadhiifame kanattu siif himu jira malee isaan dura itti yaadaniitiin inni irratti hojjechuutti kan jiran. Mootummaa to'an madda fi ajandaan kun irraa jijjiiramu gadhiisi yaa inni sirba. Sababni akkasi jedheetiin hin amanaani. Maaliifi kan jettu yoo ta'e gochoonni ammaa kana mootummaa yeroo dheeraa gocha suukaneessaa hojjechuutti ture. Eenyuun hojjetamu ture qaama mootummaa wataaddaraa fi liyyuu hayliidhaan yookaan mootummaa poolisiilee naannoleetiin hojjetamu ture. Amma ammoo hoogganootuma gubbaatiin bulchiinsa magaalotaatiin wanda Amboo keessatti ta'e agartanii jirtanii garee keessatti namoota bulchiinsota Shimallis Abdiisaa warra Shimalloota Abdiisaa fa'a waliin turan gochoota suukaneessaa kana keessatti akka raawwatan argatanii jirtanii. Kanaafuu maqaballeessiin kuni akka gara mootummaa hin dhufne jechuuf ajandaa gara biraatti deebisuuf yeroon kan itti laallatanii gadi dhiisaniif keessattuu rakkoo namni keessatti qabu mootummaa federaalaa daran eenyu kan jedhamu yoo ta'e akka mataa kiyyaatti mootummaa naannoo Oromiyaati. Gochi suukaneessaan Oromiyaa keessatti hojjetamu jiru naannoo Somaalee keessatti hojjetamutti hin jiru naannoo Amaaraa keessatti hojjetamutti hin jiru. Poolisiin magaalarraa hidhattee dhayxee ganda wayii keessatti yeroo dhiyoo tana torbaan lama jechuudha. Hanga bulchiinsaa ga'u jechuudha. Poolisni magaalarraa hidhattee baadiyyaa deemtee bulchiinsa ganda sanii jilbiiffachiistee waan isaan akkaawuntii moobaayilirraa qaban harkaa guurachuutti turanii jechuudha. Kana jechuun garee kana dhorkuu dadhabeeti mootummaan harka keessaa qaba. Gocha Teediin Afroo Oromoo qeeqee Oromoo akkana godhee abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a. Garuu Teediin Afroo jechaan wanta mootummaa waggaa 8tti dalaguu ture kana Teedii Afroo dhiisii Minilik gocha Minilik Oromoo irratti hojjete daran mootummaa kanatu irratti hojjechuu jira jedheetiin hin amanaa. Minilik harkaa farma muree. Carraa keessan fixattanii jirtanii obbo. Daqiiqaa takka. Mootummaan harkaaf harma muree Minilik harkaaf harma muree mootummaan kun morma muree warra Oromoo jibban labsii dabarsuu turan hidhachiisee jechuudha. Kanuma jechuun barbaada galatoom. Thank you. Elo carraan keeti. Carraan kiyya dhufe galatooma yaada keessan dhagaa ture. Qaama kamirraa ati warra mormu warra mootummaa deeggar. Na beekama yoom takkaa nuti mootummaan hin jiraa. Mootummaan qabu mootummaa mormituun baay'atee warri deeggarsanillee dabalamaa itti baay'atanii abbaa haqaatii fi abbaan haqaa adabamee bu'e ayyaanatti baay'atanii. Anin baay'aa jalaa galchi nama bira galatoom. Ayyaanatti baay'atanii warri mootummaa deeggarsan dabalama. Ayyaa galatoom asli Mariyoo itti gootan. Injiru malee namni mootummaa deeggaru as keessa iyyuu ani amma warra PP jettanii nu waamtu malee otoon qeequu nu waamtu. Qaamni mootummaatu jira warri daangaa eegaa jiru kun warri daangaa eegaa jiru jira warri hidhatee jiru. Akkasuma gaarii. Ati deeggaraadhaa miti kamoo biyya tiisaa jiru jira kun jirra nama fakkeenyaa fi warra biyya eegurraayi. Firiidamii bar Taanzaaniyaa jirta waan ta'eef abiyyi ijoollee barollee yoo jiraatan tiktookii jala yoo jiraatan ergachuu danda'an daazin maarar. Doktora waan ta'eef mana doktora. Ilaa amma deebiidhaan akka deeggarree mootummaa PPdhaaf akka dubbannu yeroo waggaa meeqa gaanu dhiibdanii mee al tokko sin agarsiisuun nurra fakkaata. Galatooma mana Habashaa itti deemnu kabajnee dubbanna. Kan caaltu jechuun nama qararraa kaasee gammaa qabsaa'aa jiru jechuudha. Oromoo gulgulluu ijoollee shawaati jechuu barbaadu. Amma caaltuu fi abbaan haqallee deemanii yaada waa'ee deemanii.
dubbadhu. Jara lafatu furtanii jiran. Sirba teedii afur irratti